Akkuma beekamu egaa wanti yeroo ulfaa haadha miidhu daa'ima miidha. Wanti yeroo ulfaa haadha fayyadu daa'ima ni fayyada. Mee faayidaa yeroo ulfaa avokaadoo nyaachuun haadhaaf daa'ima sanaaf qabu kan jedhu akka armaan gaditti waliin haa ilaallu. Soorata hedduu haadha yeroo ulfaaf kennamuu qabu keessaa tokko avokaadoodha. Kunis faayidaa mataasaa kan qabuufidha jechuudha. Haadha sanaafis daa'imaafis. Avokaadoon gosa nyaataa waan hedduu haadha garaatti baattuuf fayyadu of keessaa qaban keessaa isa tokkodha. Isaan keessaa kan jalqabaa avokaadoon faayibarii hedduu waan of keessaa qabuuf gogiinsa garaa yeroo ulfaa mudachuu maluu fi akkasumas immoo dabaluu dhiibbaa dhiigaa fi sukkaaraa yeroo ulfaa mudatuuf hedduu ni fayyada. Akkuma beekamu yeroo ulfaa gogiinsi garaa ni jira yookaan constipation kan jedhamu. Avokaadoon immoo faayibarii hedduu waan qabuuf kanaaf furmaatadhas ni ittisas. Akkasumas immoo faayibariin dhiibbaa dhiigaallee sirreessuuf sukkaara yeroo ulfaa ol ka'u gestational diabetes jedhamu isa kana hir'isuuf ni fayyada jechuudha. Kan lammaffaa avokaadoon egaa akkuma beektanii gosa coomaa isa gaarii ta'e. Gosni coomaa bakka lamatti qoodama. Kan gaarii hin taane unsaturated jedhama. Kan gaarii ta'e immoo saturated fat jedhama. Gosni coomaa avokaadoo keessa jiru saturated fatidha. Kan isa gaarii ta'edha jechuudha. Isa miidhaa hin qabnedha. Kana waan ta'eef haadhaafis ta'e daa'ima gadameessa keessa jiruuf hedduu fayyada. Fakkeenyaaf guddina sammuuf akkasumas dandeettii yaaduu sammuu boodaa daa'imaaf akkasumas immoo hirriba dhabuu yeroo ulfaa fayyummaa onnee fi sirna marsaa dhiigaafillee hedduu gargaara jechuudha yeroo ulfaa avokaadoo nyaachuun. Inni garbiraan avokaadoon mineraalotaa fi vaayitaaminoota yeroo ulfaa barbaachisan hedduu qaba. Kanaaf hanqina dhiigaa ittisuuf ni gargaara. Fooletii hedduu qaba, ayireenii hedduu qaba. Kanaaf hanqina dhiigaa yeroo ulfaa mudachuu malu ni hir'isa. Sababni isaas egaa yeroo ulfaa dhiigni haadhaafis daa'imaafis waan barbaachisuuf hedduutu oomishama. Kun immoo ayireenii fi fooletii hedduu barbaada. Kana lamaan immoo avokaadoon of keessaa qaba. Fooletii qaba, vaayitaamin C's qaba, maagniziyeemii qaba. Akkasumas mineraalota akka maagniziyeemii fi kaalsiyeemii qabaachuun isaa immoo akka yeroo ulfaa dhiibbaan dhiigaa waliin kaaneefis ni gargaara. Jechuunis preeclampsia yookaan gestational hypertension kan jedhamu yeroo ulfaa dhiibbaan dhiigaa ol ka'uun ni mudata yookaan giffiitii jechuudha. Isa kana hir'isuufis ni gargaara jechuudha avokaadoon. Sababni isaas maagniziyeemii fi kaalsiyeemii hedduu waan qabuuf. Garbiraan wantoota akka kaaretinoid jedhamu waan qabaniif avokaadoon egaa antioksidaantiidha. Akka seelonni qaama keenyaa hin miidhamneef ni gargaara. Kun immoo haadha ulfaaf hedduu barbaachisa. Akka daa'imnis ta'e haati sun wantoota seelota qaama isaanii miidhaniif hin saaxilamneef antioksidaantiin kun ni ittisa jechuudha. Akkasumas immoo fayyummaa fi guddina agartuu fi akkasumas sammuu daa'imaaf ni gargaara. Wanti kaaretinoid jedhamu avokaadoo keessatti argamu. Egaa akka waliigalaatti egaa avokaadoon nyaata mi'aawaa salphaatti qophaa'u kan pirootinii fi gosa coomaa gaarii ta'e of keessaa qabu, elementootaa fi vaayitaaminoota hedduu of keessaa qabuu fi haati ulfaa yoo nyaatte akka hin beelofne jabaattee fi si'attee turtii yeroo ulfaa dabarsitu akka taatu ni gargaara jechuudha. Kun egaa gabaabsee kan hin qabadne malee avokaadoon faayidaa hedduu haadha ulfaaf qaba. Kana maleellee avokaadoon namoota dhala godhachuuf osoo barbaadanii dhala dhabaniif akka isaan dafanii dhala godhatan yookaan akka infertiliitii tiriitimentiitti ni gargaara jedhama. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa. Yeroo ulfaa avokaadoo darbee nyaachuun faayidaa hedduu qaba. Yoo danda'ame guyyaa guyyaatti argachuunis gaariidha. Turtii gaarii koomentii fi laayikii gochuun dagatina akkasumas sabiskiraayib gochuun dagatina yoo haaraa taatan nagaan turaa.